Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo oduun jalqaba. Hawaasni bal'aan Oromoo xiinxaltoonni siyaasaa Oromootii fi abbootiin siyaasaa akkasumas hayyoonni Oromoo karoora bilxiginnaan naannoo Oromiyaa diiguudhaan gola jahatti baasuuf akkasumas magaalota Oromiyaa gurguddoo Finfinnee fi Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuun abbummaa Oromoo irraa dhabamsiisuuf hojjetaa jiran isaan dallansiisuuf gochi bilxiginnaan uummata Oromooti irratti akka naannoo Oromiyaatii fi magaalota Oromiyaa irratti raawwataa jirtu kan isaan gaddisiise ta'uu dubbatanii jiru. Karoorri PP'n gadiin dhufte kun kan naannoo biroo irraa naannoo Oromiyaa qofa diiguuf maaliif barbaachise jechuudhaan hedduun kan gaafatan yoo ta'u PP'n dhimma kana irraa duubatti deebi'uu qabdi jechuudhaan hedduunis akeekkachiisanii jiru. Guutuu odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun inni itti aanu koreen giddugaleessa bilxiginnaa marii gaggeessaa jiru irratti ajandaalee saba Oromoo saboota birootiin walitti buusuuf qopheeffatan sadii gadiin bahuuf deemti jedhamee jira. Iccitiin kunis nu dhaqqabee jira isin biraan geenna viidiyoo gabaabduu isinillee qabannee jirra. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jirus itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti lola gaggeeffame irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Lolli kaaballee itti fufee jira. Kallattii shaniin jalqabamuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroollee qabannee jirra. Guutuu odeeffannoo wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Kan isin wajjin turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun kunooti. Bilxiginnaan naannoo Oromiyaa diiguun gola jahatti baasuuf karoorfatuu fi akkasumas magaalota naannoo Oromiyaa gurguddoo Oromiyaa jalaa baasuuf gochi raawwataa jiran hawaasa bal'aa Oromoo dallansiisee jira. Xiinxaltoonni siyaasaa hayyoonni Oromoo abbootiin siyaasaa Oromootii fi hawaasni bal'aan Oromoo bilxiginnaan sarara diimaa Oromoo tuqaa akka jirtu dubbataa jiru. Walumaa galatti tuttuqqaa bilxiginnaa kanaan wal qabatuudhaan hawaasni bal'aan Oromoo yaada kenneen wayyaanee wareegama qaalii kumaatamaa yookaan kumaa kitilaan itti kaffallee dargaggeessa fi qeerroof qarree meeqa itti dhabne wayyaanee ofirraa kaafneef bilxiginnaan akka naannoo Oromiyaa nu diigduu fi magaalota keenya gurguddoo nu jalaa baasuudhaan abbummaa irratti qabnu akka nurraa mulqituuf miti jechuudhaan yaada kennanii jiru. Itti dabaluunis Oromummaa fi Oromiyaan dhimma mariidhaaf tasumaa dhiyaachuu hin dandeenye jechuudhaan bilxiginnaan garuu waggootan 8 darban nu jiisuudhaaf utubaa keenya dhiibaa turan jechuudhaan dubbatanii jiru. Amma immoo utubaa keenya hundeedhaan buqqisuudhaaf garee marii komishinii jedhamu kan shiraan guutameen shira hamaa itti milkaa'uu hin dandeenye nurratti shiranii jiru jechuudhaan hawaasni bal'aan yaada kennee jira. Walumaa galatti sirni kun sirna diina Oromooti. Dargaggeessa fi dargaggeettii keenya meeqa fixee abbootii gadaa nurraa fixee julmaan nu fixee awwaala nu dhooggee mana nurratti gubee qabeenya keenya barbadeesse diina nurratti bobbaasee yeroorraa gara yerootti diina hidhachiisuun hanga funyaanii hidhachiisanii daangaa keenya cabsanii seensisuudhaan lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatanii jiru. Oromoon immoo kana argullee hin wallaalle dhaga'ullee hin oolle garuu amma sadarkaa tokkummaa ofii cimsatee roorroo irratti deemaa jirtu ofirraa qolatu irra gahe jechuudhaan uummanni Oromoo of akka qolatu xiinxaltoonni tokko tokko dhaamsa dabarsanii jiru. Oduun kun oduu ammeedha. Marii koree giddugaleessa bilxiginnaatiin kan wal qabateedha. Marii koree giddugaleessa bilxiginnaa gaggeessaa jirtu wal qabate iccitiin keessoo isaaniitii baate nu dhaqqabdee jirti. Akkuma yaadatamu guyyaa sadan kana koreen giddugaleessa bilxiginnaa Oromiyaa diiguuf yookaan sirna federeeshinii yookaan federaalizimii diiguun keeyyata 39 haquun Oromiyaa naannummaa isii irraa diiguun gola jahatti baasuudhaaf kan deemtu ta'uu marii gaggeessaa jiran irraa ajandaaleen marii isaanii bahee hawaasa bira gahee jira yookaan uummata Oromoo bira gahee jira. Oromiyaa diigutti aansanii lafa kan mootummaa yookaan kan uummataa kan ture abbaa lafaatiif deebisuun akkasumas magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa dabalatee magaalota gurguddoo Oromiyaa jalaa baasuuf mari'ataa jiraachuu isaaniitiin wal qabatee dallansuun guddaan hawaasa keessatti uumamee jira. Marii gaggeessaa jiraniin wal qabatee iccitiin dabalataa kan biroo kan har'a bahee jira. Akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra. News oduu haaraa waan marii biyyoolessaa jedhamu tana ilaalchisee keessaan dhuftee gurraan isin geenya warratti fayyadamu rabbii isin haa godhu.
akkuma beekamu Oromiyaan diigamtee kara gola kara maarree seenuun isaanii yaadatama. Gaafiin Oromoo garuu golaan cicciranii gola galchanii bulchuu osoo hin taane gartee Oromiyaaf Oromoo federaalizimii sabdanee isaa diriirsanii akka gartee namu haala guddina isaatiin biyya keessa qooda isaa harkatee buluudha. Amma waa sadii lafa kaa'u yaala fi eeggannoo hatattama. Tokkoffaa Amaaraa fi Oromoo fakkeessanii buchulloota isaa gartee gamaa gamana kaa'ee tokkos afaan Amaaraa dubbisaa tokkos afaan Oromoo dubbisaa waan Oromoo aarsuuf akka afaan Amaaraatiin warri Amaara bakka bu'uun ijju sun jiru gartee waa'ee Finfinnee kanarratti waa'ee Dirredawaa kanarratti waa'ee Walloo irratti waa sadeen kanarratti ajandaa qopheessanii jiran akka marii biyyoolessaa fakkeessaniiti. Gartee akka gartee kunis Amaaraa yaade fakkaateeti Finfinnee tana gartee akka Amaaraa taate haasa'uudhaaf si galee. Kunis akka Oromoo taate Dirredawaa fi Soomalees Oromoo fi Soomalee waliif fidanii gartee akka Dirredawaan ta Soomalee taate akka gartee. Akkuma viidiyoo kana irraa argitanitti yookaan dhageettanitti haalli jiru ammallee haala burjaajii uumuu fi karoorfatamee ajandaan bocamee uummata Oromootitti gadi baasuun uummata Oromootii fi uummata biroo yookaan saba Oromootii fi saba biroo walitti buusuuf gochi qindaa'aa jiraatu kan agarsiisudha. Walumaa galatti viidiyoo kana irraa kan hubatamu magaalaa Finfinnee Oromoon tiyya jedhe saba biraati irratti akka duulu yookaan saba Amaaraa irratti akka duulu sabni Amaaraa immoo magaalaan Finfinnee tiyya jedhe Oromoo irratti akka duulu magaalaan Dirredawaa Oromoon tiyya jedhe kan biraa irratti akka duulu akkasumas sabni Somaalee tiyya jechuudhaan Oromoo irratti akka duulu gochi qindaa'ee fi saboota biroo Oromoo irratti kakaasuu fi Oromoo irratti duulchisuu kan bubbuleedha. Daangaa Oromiyaa kallattii hundaan gochi naannoo Oromiyaa irratti daangaa Oromiyaa cabsuudhaan namoota nagaa irratti raawwatamaa ture kan dagatamuu miti. Mooyyaalee irraa kaasee Baaleen naanna'ee hanga Harargee bahaatii fi lixaatti Shawaa bahaa irraa jalqabee hanga lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaatti gochi waggootan torbaa olii fi uummata Oromoo irratti humna hidhate duulchisuun uummanni Oromoo akka ofiin itti himnes meeshaa isaa irraa hiikuudhaan uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture waan laakkaamee dhumuu miti. Wanti amma tahaa jiruu fi tahuuf deemullee kanuma jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa akkasumas abbootiin siyaasatii fi hayyoonni Oromoo tokko tokko yaada kennanii jiru. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette Tsimdoo akkasumas TPLF waliin ta'uudhaan lola bal'aa banuun dhagahamee jira. Lolli akkaan cimaa fi ulfaataa ta'e Tsimdoo fi PP gidduutti banamuu miidiyaaleen hedduun gabaasaa jiru. Miidiyaan Andaaftaa jedhamu immoo akka itti aanu kanatti lolli Tsimdoo PP fi TPLF gidduutti jalqabu gabaasee jira። በአምስት ግንባሮች ከባድ ውጊያ ፈንድቷል። ጦሩ ዘመቻ ላይ ነው። ከጫፍ ኢትዮጵያ ድንበር እስከ መሃል ሀገሪቱ የደረሰ ትንቅንቅ እየተደረገ ነው። የድሮን ጥቃቶች ከመቼውም ጊዜ በላይ በጨመረ ሁኔታ እየተፈጸሙ ሲሆን ሁለት የጦር መሳሪያ ማከማቻ መጋዘኖች ወድመዋል። የረገፉ ወታደሮችን ቁጥር አሞራ ይቁጠረው። ከ4 በላይ ታንኮችና በርካታ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ወድመዋል። ዘመቻውም ገና እንደቀጠለ ነው። Akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanitti odeeffannoo kana kan tamsaase Andaaftaa miidiyaa jedhamu yoo ta'u akka inni ibsetti diroonii fi meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan kallattii shaniin eegaluu kan ibsedha. Kallattii shaniin lola eegalame kanaan miidhaan guddaan kan lubbuu namaatii fi akkasumas kan qaamaa akkasumas kan meeshaalee waraanaa hedduun dhaqqabuu gabaasee jira. Kuusaan meeshaa waraanaa 2 barbadaa'u kan gabaase yoo ta'u loltoonni hedduulleen lola kanaan lubbuu dhaban jechuudhaan gabaasee jira. Itti dabaluunis maddeen odeeffannoo garaagaraa akka gabaasanitti lolichi cimaa kan turee fi diroonota hedduun kan deeggarame yoo ta'u yookaan haleellaa diroonitiin kan deeggarame yoo ta'u dirooniin Itoophiyaa haleelamtee kuftees jiraachuu itti dabalee ibsee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa Boosatitti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessan miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti rakkabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Har'a adoolessa 3 bara 2026 barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Shawaa Bahaa aanaa Boosatti ganda Saaraa fi Araddaa jedhamutti mooraa waraana mootummaatitti seenuudhaan tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kana duras buufata waraanaa mootummaa yookaan mooraa waraana mootummaa kana irratti irra deddeebi'uun haleellaa raawwataa turuu fi
haleellaa raawwataa tureenis miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun marsaa hedduu loltoota PP mooricha keessa turan keessaa yaasuudhaan keessaa baqachiisu mooricha to'ataa ture. Har'as haaluma kanaan itti deebi'uun haleellaa raawwateen loltoota PP hedduu madoo fi heddummoo addunyaa kanarraa godaansuun mooricha keessaa kan hafte immoo baqachiisuun mooricha to'atu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e achuma Shawaa Bahaa aanaa Boosatti magaalaa Olancititti waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa 2 dura tarkaanfii fudhateen injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhates kaabinoota PP kan filannoo moonee jechuudhaan qophii yookaan sagantaa addaa qopheessuudhaan bashannanaa turte hedduu harkaan qabu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Tarkaanfii fudhateen kaabinoota PP 9 fi akkasumas warroota qophii yookaan immoo sagantaa nyaataa dhugiitii fi bashannanaa qopheessanii turan 2 walumaa galatti namoota 11 fuudhee bahuun maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana fudhatu kan gabaase miidiyaa Ethiopian News jedhu yoo ta'u odeeffannoo gabaaseen tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kanaan PP'n rifaatuu keessa galuu isii gabaasee jira. Miidiyaan kun itti dabaluunis akka gabaaseetti bilxiginnaan naannoo Oromiyaa kaabinee ofiitu baraaruu hin dandeenye. Kun immoo kan agarsiisu kaabinoota ofii baraaruu miti ofiyyuu baraarullee humna kan hin qabnee fi kan hin dandeenye ta'uu kan ibsu jechuudhaan gabaasa isaa keessatti tuqee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa godina Booranaatti har'a barraaqan mooraa waraana mootummaatti seenuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a adoolessa 3/2026 barraaqan godina Booranaa aanaa Eelwayyee ganda dhedheertuu jedhamutti kan argamu mooraa waraana PP Iddoo Bir'aa jedhamu irratti barraaqan itti seenuun haleellaa raawwateen loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa mooricha irratti raawwateen mooricha keessa guutumaan guututti kan yaase yoo ta'u loltoota 20 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse 17 immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Lolichi kan itti fufe ta'uu fi lola gaggeeffamaa jiru irrattis miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna haaraa horatu itti fufee jira. Bakkoota garaagaraatti yeroorraa gara yerootti humna haaraa roorroo baqatuun da'oo ofiitti yookaan qe'ee ofiitti jiraachuu dadhabee gara isaa dhufe fedhii isaatiin simatuudhaan leenjii siyaasatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisuudhaan bobbaasuu kan itti fufe yoo ta'u haaluma kanaan akkuma viidiyoo itti aanu kanarratti argitanitti humna viidiyoo irratti argitan kana ga'umsaan leenjii isaa xumursiisuun qopheessuu isaa beeksisee jira. Isaan kunniin sagantaa leenjii isaanii fixatuudhaan gammachuu itti dhagame kan ibsataa jiran yoo ta'u isaan kun humna baay'ee cimaa fi yeroo dheeraaf leenjii ga'umsaan fudhatuudhaan leenjii isaanii xumuran jedhamee jira. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna nagatti nu tura.